kamammoo mazammiri fannisee fi siidaan dhaabatee gamtaa Afrikaa keessatti masara biyyaalessaa keessattu dhaabatee biyya abbaa isaa irratti lafisa irratti jechuun maammoo mazammir siidaan dhaabachuu fi dadhabar maammoo mazammir kabar 19tti Oromoo waan ufin jedhee mirga Oromoo waan labsee fannifam yakki bira kan hin qabne maammoo mazammir garuu waan takka dhaamate dugaafas anna ijjeestena fannistullee Haile Sillaasee Oromooni wareegama qaqaalii dhiigan kaffaluun bilisoomu guyyaa tokko hin ooluu jedhe Oromoon guyyaa tokko bilisoomu kunoo bilisoomne jirra jennee ilma abbaa gadaa jennee kan ufinne jechuun har'alee seenaa isaa awwaaluu carraaqu jira seenaa warri maammoo mazammir ijjeesuuf siida dhaabaa jira maammoo mazammir anarraa fannifamu haa du'uti Oromoon gaaf tokko dhiigisa dhangalaasee ni bilisooma warri har'a natti mureen afannisalleen mootiin Haile Sillaasee dabalatee gaaf isaan adabbii gaaf isaan jechuun adabbii du'a kanatti murteessan kan dhandhamanitti guyyaa warratti dhufaa jedhee wanni sun ool wanni nagaddisiisu wanni na aarsu ilma abbaa gadaa ka jedhamu siida goota Oromoo ka Oromoof jedhee wareegam kan dhaabsisu dhowwee waraan achitti bobbaase akka achitti namni sagantaa tokko hin goone godhe Jawaar Muhammad faate akka achi hin deemne warri kafaa'u faate akka achi hin deemne san godhaaf jecha sagantaa sun hambisiisan hayyamii hin jiru siida dhaabuu siida mootummaatu dhaabaa jedhan siida mootummaatu dhaabaa jedhanii Oromoo dhaabuu dhowwan garuu magaala Finfinnee ka biltsiginnaan Abiyyiin bulchu keessatti baati tokkoon duratti karaa magaala Finfinnee keessa siida meeqa meeqattu dhaabame Yaared abbaa Yaared ka jedhamu Yaaredaawuu Zeema ka gartee faaruu ortodoksii ka amantii magaala gubbaatti magaala Finfinnee keessatti siidaan dhaabameef Abiy Ahmed Faatii qubi hin qabnu jedhama hin diigamne hin dhowarre magaala Finfinnee bakki namni argu siida meeqa meeqattu dhaabame warraaf meeqa meeqata do mootummaan hin beekne dhaabaa jiran seerii gaafuu waan Oromoo ta'e qofa seerii warra hojii irra oolu sanuu seerii dhowwullee waan hin jiru goototni Oromoo hagas biyya san keessattu kabaja dhabanii hagas biyya san keessatti beekamtii maqaa dhaban Itoophiyaan Abiy Ahmedii kana yaa Oromoo Itoophiyaan Abiy Ahmedii haalii isin itti jirtu kana wanni isin gootulleen kana Itoophiyaan Abiy Ahmedii hagas cufa iyyuu fokkattu Itoophiyaan Abiy Ahmed hagas cufa nafxanyaadha waan kana immoo akki dhaabsisanii akka wanni kun hin taane taayyee danda'attu gabbahee dubbate bagum dubbiin isinii galte Oromoo bagum dubbii agartan Oromoo bagum dubbii agartan Oromoo bagum isinii galtu kun isinii galtee yaadan garuu turii dhiyaadhi siidaan gootota Oromoo takka takkaan dhaabata ka maammoo mazammiri dabalate ka Hayilemaariyaam Gammadaa dabalate ka warri gootota Oromoo ka naannoo adda addaa hundinuun dhaabata kan ammoo biltsiginnaa fi maali nafxanya sheexan irraa hayyam hin gafatu Oromoon biyyisa irratti hin godhata warrumattu salphachuu deema bor deemanii dhakaachi kan dhaka bu'uuraa Abiy ilmi abbaa gadaa akkan sii godhe maali no ilmi abbaa gadaati miti ilmi abbaa gadaa jechuun ilmi nafxanyaati jechuun Haile Sillaasee siida dhaabe ka maammoo mazammir ijjeese ka Hagarii Tulluu fannise ka maammoo mazammir fannise ka Hayilemaariyaam Gammadaa ijjeese ka Taddasa Birruu ijjeese warra san faarsata Abiy Ahmed warra faarfata seenaan Oromoo kunin hin awwaalam yoomillee taanan Abiyyiitu awwaalamuu deema Abiyyiitu dhokachuu deemuuf salphisuutu jira Abiy diina qabsoo Oromootidha diina gootota Oromootidha diina seenaa Oromootidha diina hayyoota Oromootidha diina waan cufaatu arginee jira kaan ammoo ilma abbaa gadaa dimokiraasii jettani Itoophiyaa Oromoo dimokiraasii jennee qom dhawannee haa dubbannu ta'e iyyinu malee dimokiraasiin dhufaa hin jiru gaazexeessaan OMN ka achittu gabaasuu deema gabaasuu dhowwan miidiyaan Habashaa bakki fedhe deemee gabaasa gaazexeessaan bakki sanitti deemee gabaasuuf yaale Abdul Salaam Hassanii hidhamee gadhiifame gaazexeessaan Oromoo jechuun akka deemee Dambidoollo Wallaggaatti waan takka hin gabaasni godhan gaafa OMN jechuun karaa Gaambeellaa nama ergee warri buqqa'ee uummata dubbisuuf deema achitti reebanii ari'anii deebisan gaafa Booran deemanii jechuun gabaasuu sagantaa dhaqan achi ari'anii gad deebisan ilmi abbaa gadaa dimokiraasii fidaa jira ilmi abbaa gadaa jechuun walqixxummaa yookaan walabummaa pireesaa fida jedham kamidha kunin kwalitii yookaan dandeettii fi hubannoo fi beekumsi ilmi abbaa gadaa qabu tokkollee hin qabu manjuusidha ergama wayyaanee ta'an ilmi Mallasaaf hin jedhe ergama wayyaanee mataan isaa shira Mallasaatii fi akkasumas ilaalchi nafxanyaatiin xaxame farra namtichi kunin farra hama xaxama ilmi nafxanyaa hama nafxanyaan badduuna dhudhu nafxanyaan Goojjamii Gondar yookaan Shawarraa dhuftee warra nu bulcha wayyi nafxanyaa fira fakkaatee dhadhaa waya balleessu jedhama sun kan nu fakkaate nuttu gasseen
namtichi kun farra hamaadha.